lakkoofsa gaaffii isaanii fudhataniiru. Xiqqaarraa gara isa guddaatti deemna. Xiqqaarraa gara isa guddaatti lakkoofsa keessa adeemsi godhatanii sanaatiin kan isin gaafannu ta'a. Akkuma duras nagee eeggachiisaa turre sagalee dhagahamuu milikiin adda addaa hin barbaachisu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jalqabnaa. Dorgomtoonni gareedhaan jalqaba irra jaaboo ibsanii garee baarraa kan jalqabnu ta'a. Gaaffii lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa tokko filannoodha. Daftarii sekendii 30 gidduutti kan isin deebistanii wal mari'attanii deebisuun hin danda'ama. Gaaffii lakkoofsa tokko akkas jedha. Yesuus akka inni karaa dhugaa fi jireenya ta'e eenyutti dubbate? A. Phexros, B. Maartaa, C. Toomaas, D. Yohaannis. Yesuus akka inni karaa dhugaa fi jireenya ta'e eenyutti dubbate? A. Phexros, B. Maartaa, C. Toomaas, D. Yohaannis. Toomaas jedhee jira. Argatee harka keessa walitti buusaa. Gaaffii lakkoofsi lammaffaan akkas jedha. Dargaggeessi maaliin adeemsa isaa qulqullummaatti eeguu danda'a? Akka dubbii keetti adeemsa isaa qajeelfachuudhaan eeggachuu danda'a kan jedhu kutaa macaafa qulqulluu keessaa isa kam keessatti argama yookiis dubbatame? A. Macaafa fakkeenyaa keessatti, B. Macaafa faarfannaa keessatti, C. Macaafa lallabaa keessatti, D. Macaafa Isaayyaas keessatti. Dargaggeessi maaliin adeemsa isaa qulqullummaatti eeguu danda'a? Akka dubbii keetti adeemsa isaa qajeelfachuudhaan eeggachuu danda'a kan jedhu kutaa macaafa qulqulluu isa kam keessatti argama yookiis dubbatame jedha. A. Macaafa fakkeenyaa keessatti, B. Macaafa faarfannaa keessatti, C. Macaafa lallabaa keessatti, D. Macaafa Isaayyaas keessatti. Yeroo keessatti fayyadamu macaafa lallabaa keessatti jedhaniiru. Hin arganne harka kaasuudhaan macaafa faarfannaa keessatti lakkoofsa 19 boqonnaa 19 lakkoofsa 9 jedheera. Mee obboleessi keenyaa harka buusaa. Waaliidha lakkoofsa 7. Gaaffii lakkoofsa arfaffaan akkas jedha. Maqaan gara biraa Sillaas itti waamamaa ture eenyu jedhama? Maqaan gara biraa Sillaas itti waamamaa ture eenyu jedhama? A. Timoteos, B. Silvaanus, C. Barnaabaas, D. Bara-Yesuus. Maqaan gara biraa Sillaas ittiin waamamaa ture eenyu jedhama? A. Timoteos, B. Silvaanus, C. Barnaabaas, D. Bara-Yesuus. Barnaabaas jedhanii jiru. Argataniiru? Hin arganne mana keessa nama yaadu Barnaabaas jedhanii jiru miti. Mana keessa nama yaadu hin jiru. Phexros isa duraa 5:2 irratti argachuu dandeessu. Silvaanusidha. Maqaa Sillaas ittiin waamamaa ture maqaa isaa kan biraadha. Phexros isa duraa 5:2 irraa akkasiin qo'attan isiniin jenna. Lakkoofsi gaaffii sadaffaan akkas jedha. Ilmaan Daawit keessaa utuu mootichi Daawit lubbuun jiru fedha mataa isaatiin teessoo mootummaa abbaa isaa humnaan fudhachuuf kan yaade isa kam jedha? A. Solomoon, B. Adooniyaa, C. Abishaloom, D. Amnoon. Ilmaan Daawit keessaa utuu mootichi Daawit lubbuun jiru fedha mataa isaatiin teessoo mootummaa abbaa isaa humnaan fudhachuuf kan yaade isa kam jedha? A. Solomoon, B.
Ba Adooniyaa, Ca Abishaaloo, Da Aminoo. Ba Adooniyaa. Adooniyaa jedhanii jiru argatanii bakka keessa walitti isaa. Garee dhiira lakkoofsa gaaffii lakkoofsa shanaffaa deebii gabaabaa ta'edha. Gabaabsitanii deebii laattu Beetel jechuun maal jechuudha? Beetel jechuun maal jechuudha? Beetel jechuun maal jechuudha? Mandara xiqqoo Yesuus keessatti dhalate jedhaniiru laakiin arganne. Sa'aatiin isaanii dhumee jira. Tarii keessaatti Beetel jechuun maal jechuudha? Duubarra kunis. Uumama 28 lakkoofsa 9 mana Waaqayyoo jechuudha jedhee Ameerikaa keessa walitti buusaa. Inni arganne kanaaf inni keessaatti deebi'eera. Ishi gara kwaalee laatiin si deebisa. Gaaffii lakkoofsi ja'affaan akkas jedha. Onisimoos jechuun maal jechuudha? Onisimoos jechuun maal jechuudha? Jajjabeessa. Isa dhimma baasu jedhanii jiru harka keessa walitti buusaa argatanii jiru. Illee mana tokko jira. Onisimoos jechuun isa dhimma baasu jechuudha. Argatanii jiru. Gara kwaalee fi gaaffii lakkoofsa torbaffaa akkas jedha. Macaafa qulqulluu keessatti abbaa amantii kan jedhamee fi obsaan kan beekamu eenyu jira? Abbaan amantii Abrahaam, obsaan kan beekamu eenyu? Harka keessa walitti buusaa argatanii jiru. Hin danda'amne dorgomtoonni keenya baay'ee ciccimoodha. Ishi garagareedha. Gaaffii sagalaffaa akkas jedha. Tajaajila wangeelaa ijoollee durbaa 4 kan qabu. Isaanis hafuura qulqulluudhaan wanta Waaqayyo isaanitti mul'ise himaa fi raajii dubbachaa kan turan ijoollee eenyuuti? Filiippiyoos hojii ergamoota 21:8 argatanii jiru. Akka keessa walitti buusaa. Gaaffii lakkoofsa 8ffaan akkas jedha. Mootiin Israa'el inni jalqabaa fi inni lammaffaan eenyu? Inni jalqabaa Saa'ol, inni lammaffaa Daawit. Harka keessa walitti buusaa argatanii jiru. Gaaffii deebii gabaabaa kenniisa dhumaa kan kwaareedha. Gaaffii lakkoofsa 10 akkas jedha. Namichi Waaqayyoo dhaga'uu dinnaan harreen isaa akka namaatti itti dubbattee du'arraa isa oolchite eenyudha? Bala'aan jedhanii jiru. Harka keessa walitti buusanii dorgomtoonni keenya hin danda'amne akka addaatti deebisaa jiru. Isinis akkasiin qo'attan isin jajjabeessina. Gaaffii isa dhumaa ibsi isa dhumaa gaaffii garee lakkoofsa fi gaaffii lakkoofsa 12ffaa akkas jedha. Isa dhumaadha garee baadaa fi macaafa fakkeenyaa fi macaafa Obaadiyaa gidduu jiran tarreessi jedha. Macaafa fakkeenyaa fi Obaadiyaa gidduu jiran tarreessi jedha. Fakkeenyi dabalatu, Obaadiyaan dabalatu, macaafa 10tu jiru. Fakkeenyaa fi Obaadiyaa gidduu kan jiran tarreessi jedha. Macaafa lallabaa. Weedduu jira. Isaayyaas. Ermiyaas. Faaruu Ermiyaas. Kitaaba Daani'el.
Caafa Daani'el. Iskee. Hoosaa. Yoo'eel. Sagalee. Tokko hafee jira. Amos. Isin immoo jaalallee isaa akkasiin qabachuu dandeessan yaada keenyaa Waaqayyoo waa gargaaru akka addaatti deebisaniiru gaaffii saduma kwaarii lakkoofsa 11 akkas jedha kanuma abboommi kurnan tarreessita. Abboommi kurnan kan Museen kenname tarreessita. Sanbata eegi, dinajjeesi, ineeji, waan nama duraa fudhachuuf hinawwi, nama sobaan irratti dhugaan bahin, ana bukkeetu akka kan biraan qabaate, kudhan keessa lamaan tokko hafaniiru, lama hafaniiru, saddeet deebistanii jechuun lama hafaniiru lafaa yeroo keessatti fayyadama. Waaqa tolfamaa waaqessi. Waaqa tolfamaaf hin sagadin jechuudha. Isaduma lafaa irratti dubbaddaa. Dubbaddaa. Maal dagatan? Yashfitanii maal dagatan? Tokko dagatanii. Abbaa kee faadhakin ulfina keessa jiru dagatanii jiru. Sagalee ibsanii daandii wal mari'atanii kan qabdii laatan ta'a. Kudhan keessaa sagalee ibsanii tokko qofa dagatanii wal mari'atanii kan laatan ta'a. Dorgommiin keenya fakkaata. Mee dorgomtoota keenyaaf akka keessaa walitti buusaa. Tarii yoo isaan walitti fudhatan ta'etti fufnaa kan achi garuu gaaffii keenya kana fakkaataa gara daandii kan isin deebisudha. Dorgomtoonni kwaarii fi kwaarii waa gidduutti kwaarii gaafataman keessaatii gaaffii 4.85 deebisuudhaan tokkoffaa baaniiru. Garee baanaa immoo gaaffii gaafataman keessaa gaaffii 4 deebisaniiru. Lammaffaa baaniiru. Taphoota murtii keenyaa baakee isaanii ibsanii qabxii isaanii dura geessisaniiru. Gareedhaan 4.85 deebisaniiru. Akkasuma garee baan immoo qabxii 6 keessaa 4 deebisaniiru. Dorgomtoota hunduma isaaniif mi'a keessaan akka walitti buusaa gara dura isaaniitti simattu hin jiru.